Ashaamar kafuune dhaggeeffattoota hordoftoota chaanala Awwiituu hundaaf nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha egaa akkasumas osoo gara keessummaa kiyyaatti hin darbin dura namoonni chaanala kiyyaaf haara taatan share like subscribe gochuun akka na jajjabeessitan isiniin jedha egaa hadha keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniin dhufee jira keessummaan kun waan duraan dabarsinee maal keessa akka ture gaafa sadarkaa jaalalaa gaheerra maal akka jaalatee dhabee jira tajaalatee hoo argatee gaafatee diddeebiitti waan jedhamu gaafadha mee hordoftoota teenya haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura irra deddeebi'ee namoonni chaanala kiyyaaf haara taatan like isa diimaa subscribe jedhusan tuqoo hin dagatin asinin jedha harka fuunee mee dura hordoftoota tiyyaa wal barii maqaan kenne no maqaan kiyyaa Abdiisaadha. Abdiisaa jedhamte okay biyya kana keessa kam turte Biyya kana keessa amata takkaaf nuusa. waggaa takkaa fi ji'a shanii jechuudha. Egaa mee waa'ee yeroo sadarkaa gaa'ela yookiin sadarkaa dargaggummaa guutte irraa maal akka taate waan tokko tokko si gaafadha akkamii hayyamamaadhaan hayyamtaa? Gaafadhu sirriitti eeyyamu. Baay'ee galatoomsin jedha. Mee sadarkaa jaalalli gaafa jalqabaa si qabu akkam si godhini? Gaafa jalqabaa si qabu takka jedhee akkam si godhe? Gaafa jalqabaa na qabu mucoo wayii jaaladhe mucoo maqaan Iftuu jedhamtu jaaladhee ture. Bakka ishii yoo argu ittillee dubbatuu hin danda'u. Onna hudhaa laphee kana na qabaa kophee kana na qabaa. Kanaafuu baay'ee bakka duuba deemaa naan beektu duuba deemaa naan beektu yookiin afoo ishii deemaa naan beektu bakka homa ta'e wayii hojjedhaa naa beeku diddee deebi'ee akkaataa karoora biraatti baasee giddiin akka ofi dhiyeessu ta'ee ture garuu arganne gammaa ishee. Jechuun isin silaa biyya jirti moo biyya kana jirti? Isheen biyya jirti. Dhumarratti dhabde moo argattee akkasitti walii galtan? Dhabeera ishee dhabeera. Akkamitti jechuun gaafatteeti moo yookiin gaafattee isin si diddeeti moo osoo sodaatteetuma cinaa deddeemtu si jala yookiin akkasitti gargar biyyaa baate? Lakkiyaa bukaa ishee oduma bakka ol fuuna jennee deebinee wal dura waluma dinnee bakka ol fuuna jennee carraa adda nu baafte nu walii galle dura isheen na didde anillee sodaa onnee keechaa qaba haga onnee kiyya keessa onnee banadhee jedhetti bakka isheen anillee biraa baay'ee carraa adda nu baafte. Carraa adda sin baase jechuudha. Takka dubartiin si gaafattee diddee beektaa? Dubartiin nan gaafattu an dubartiin na gaafattu illee arginee garuu wanta akkana gaafattu. Maaliif si gaafatte? Dubartii an nama gaafattu hin argine lakki. Dubartii jechuun ati ofumaan argin moo namummaa dubartiin gaafattu hin argin takka? An namuma dubartiin gaafattu argine an ofiillee hin argine waan akkanaa illee sillee si gaafanne jechuudha takka? Nan gaafanne. Okay. Hayyee jaartii namaa ta'u fi jaarsa qabdu jaalattee beektaa? Lakki jaaladhee hin beeku. Jaarsa qabdu? Jaaladhee hin beeku. Okay. Egaa baay'ee nama kolisiisifta baay'ee namatti tolta seenaan jaalalaa kee baay'ee kan ulfaatudha mee amma mucoo sanii mucoo biyyatti jaalattee dhabdisan akkami amma abdii irraa kuttimu ammallee osoo argatte hin feetan amma ishee abdii irraa kuteera carraa isheellee hawaasuu fi anaafillee na hawaaseera kanaafuu amma ishee dhiiseera bakka amma booda ishee sabbarteerta jechuudha isin amma yoo kana sadarkaa gaa'elaa keessa hin teertu moo fuudhaaf heerumaa moo ganaa heerumti akka ta'e ishee bakka ani ishee bakka addumaan fagaannaa inuma dhiishee yooduu isiitu hin qabu amma dhiisee jirta jechuudha akkami amma sadarkaa amma jirtu kana singiliidha jaartii qabda moo jaartii hin qabdu amma jaartii qaba yaaboo maal taate amma jaartii qabda jechuudha. Egaa hordoftoota teennaa warroonni shamara as keessa jirtan kan ilaalaa jirtan namni kun waan jaartii hin qabu sehee laalladhaa asumaan karaa keessaatiin haayinaan jedha isin jedha shari'aan ammallee haga fuudhee ajajee